abbichi dhufeena sattaraa je'ee gaara mul'atatti maatiidhaan walitti kanninee jechuudha hanqa dandeettii teenyaatti jechuudha. Michiyyoo walloo. Keengi obsa kana naga gabaabsaatuma waa'ee ooshaatiif waa'ee daldalootaatti osoo naa dhufte hedduu gaariidha. Ni gabaabsina. Hedduu galatoomna. Tootaaluma irratti birootos. Waa'ee dallaalotaa hoosha sagal gubsiifne. Hoosha sagal jechuun mooraa sagal gurguddoo mootummaa Yamanitti viidiyoodhaan akka reefu sitti ergeessan viidiyoo san uummata agarsiisi. Viidiyoon sun viidiyoo jabduudhaan namni naa ergeessu manuma kana keessa jira. Haala saniin dhaynee waan sammuu nama nyaataa. Ani hagartee du'aaf beellama naa qaban asiin looyara UN dhatti himachaadhaa. Haifaa fi bilisatti haamarraan guyyaa akkan isaan ajjeesuudhaaf deeman hunda haamarraa kanaan natti hima jechuudha. Achirraatti gadhiifnee mootummaa Yamanitti lakkoofsa aangawoota harkannee karaa dhalaa Yamaniidhaatiin hunoolaa biyya teessan keessa jariimaan akkanaa dalagamuudha jirtii jennee fuunee uummata sanii geessinee hoosha sagal gubsiifne. Hoosha sagal jechuun gurguddaa kana. Hoosha san keessatti wanni argame shugutii, filaash, meeshaalee gurguddoo adda addaa jechuudha. Harkisiifnee hoosha sagal gubsiifnee bakka takkatti achi booda deebaniiti. Hoosha jechuun kun afaan Arabaati mooraa jechuudha. Mooraa garteetti ijoollee namaa abiyuus godhan, dhalaatti gudeedan, dhiiratti cidhaan keessaa baasan warra maallaqan qabu fannisanii jechuudha. Akkasitti wantoota kana fakkaatan rabbi jechaaf if qabnee dalaynee hoosha sagal irratti hoosha lamammaas hoosha 10 gubsiifnee dallaalota 10 akka biyya keessatti hiisifnee jirra. Namni 14 anka maqaan na bira gahee nama 10 beekaa waa hedduudha dalaynee jechuudha. Rabbuma irratti hirkannee if dandeenye. Anis gara booda irratti achitti eega looyarri UN'dhaan na jala bu'ee Obsa jiddumaan viidiyoo sana goota kan mul'isu akka namni hundi arguuf. Mul'isee abbaa akkas godhee kana itti deebina jiddumaan viidiyoo kana illee adeemna. Sakandiidhaan agarsiisi si adaba. Sakandiidhaan agarsiisi. Gabaabumatti raguma akka ta'uu fi si adaba. Dafiitii osoo tiktookii irratti hin deebine laal namni michiyyoo duraa san akkasitti hidhe hayyaashitti Ahmad Hussein Jaamaa shamarran Oromoodhaa sadii jeese shamarran Oromoodhaa sadii jeese. Eenyunni Ahmad Hussein Jaamaa dhalaa Oromoodhaa sadii lubbuu galaafatee hoggaa gartee silaa nuti mootummaadhatti himnee namichi inni bira dalagu 35 suudii kaash godhee kafalee isa hidhaarraa baase jechuudha. Nuti hiina jennee hoggaa gammannu achiin hidhaarraa nurraa baasan. Leennoo Yaman keessatti Zalaxii Shaa'ur Balqaadii jaan. Afaan Oromootti hoggaan kumaallaqa kiyyaa qaadiinaa gad deebisee jechuudha. Waan dila takkaatu jira Yaman biyya gartee lolaan burkutooyte waan taatee. Fayyaa ta'e obsa Sumaanii namni hedduun waa'ee Hussein Maabaraa eegu jira. Waa'ee Hussein Maabaraa maal hin jettan? Akka laal Hussein Maabaraa nama bakka sanitti duroo hoosha gaddaabe wanta maal jettaniin ataksan keessatti Hussein Maabaraa Nuuraddiin Yuusuf Jookar ummata jechuun gaammaan tana maafiyaan tungaa ati hangan qabduu namoonni bebbeekamoon bakka san keessatti bebbeekamoo ta'an akka Harargeedhatti Hussein Maabaraatii fi Nuuraddiin Yuusufii akka Arsiidhatti Jookar nama jedhamu. Haamarraa Umar Adam maqaa isaa guutuu ni qaba. Haamarraa Umar Adamiitiitu maqaa isaa siif himaa. Ummata sadeen kana ammammoo toora nama 265 kana gahanii jiran jechuudha bakka sun keessatti. Irra hedduun namaa ammaan tana bakka sanitti Hussein Maabaraa jedhanii Hussein qulqulluu jechuu kiyyaa miti hattuu harka dhiigaa harka xuriidhaati. Garuu ammoo namoonni bakka san keessa isaa wajjin jiran tokkoffaa Hussein Maabaraa, lammaffaa Nuuraddiin Yuusuf, sadaffaa Jookar san maqaan isaa eenyu Hamarraa Umar Adam akka uummataaf ifa ta'u. Anas keessaa hin qaba Jookar san maqaan isaa eenyu. Akkana goonaa uunu asmarra dhaabneetti wannoo godhamma achi deemna gara sagantaa kaanitti nama as kasi garraa isinii kannina. Ta duraa warri amma dhuftanis warri jalqabarraa girtanis nama wajjin jirruu fi waan itti jirru isin ibsa. Wanni itti jirru dhumaatii uummata keenyaa amara itti dhufta maqaa obsumaan itti listii baafatee booda tootaalii guutuutti ibsina waan ta'eef suuraa maqaa iddoo dhalootaatiif gahee hojii isaanii wajjin kannina.
maqaan moofsaan si gaafate kana booduma bakka silaa jedhamu san keessatti hima. Warri amma dhuftanii fi warri duraan jirtanis akka isin hubattanii fi wanni irraa haasaa jirru rakkoo uummata keenyaa lubbuudhaan du'uu, qaama sollifamuu, ajjeefamuu, maallaqa saamamuu biyyarraa kaasee hanga Saudi Arabiyaatti waan nama keenya irratti raawwatamaa jirudha. Wanni amma haasoo jirru kuni akka isin hubattaniif namoonni as gubbaa jiran ka hojiiwwan kana haasoo jirru tokko obsaadha, lammaffaan Maamataa Damii, sadaffaan Hamaraa nama jedhamu, afuraffaan ammoo Afrikaa Paawariidha. Jarri kuni warra Okay, jarri ammoo wajjin haasoo jiru jarri as gubbatti agartan kuni warroota horee godaansa seeraan alaa waggoota baay'eedhaaf irratti hojjechaa ture gumaa namoota nama du'an gabaasuudhaan dhaabbata mirgoota namoomaatiin miidiyaalee Oromoon qabduun sanirraan kaafee immoo mootummoota Somaaliyaa, Itoophiyaatii fi Yaman wajjin wal ta'uudhaan namoonni yakka hojjetan kun akka isaan saaxilaman akka isaan itti gaafatamummaa fudhataniif warra hanga danda'utti carraaqaa turedha. Jalqabbii waan kanaa maali rakkoon achi gaggeeffamtu maal ka jedhu hundi keenya dhageeffachaa turre sirriitti isinitti himuu turanii gaheen hojii warra godaansa seeraan alaa aangoo qabanii fi itti gaafatamummaa qaban kana fayyadamanii maal fa'aa hojjettan maal fa'aa furtan ka jedhuu fi namoota dhuunfaa irraa kaasee hanga walootti birrii irraa kaasee hanga humna namaatti waan sirreessaa turan waan hojjechaa turan sirriitti nutti himanii jiranii kan asumaan naa qabadhaa. Amma immoo obsaa isinummaan carraa walii kannatanii wanni guddaan uummanni hundi baruu barbaadu fi nuti baruu barbaadnu qabxii. Afrikaa Paawariif kan naa dhiifama naa godhi hoggaa waan kana dalaynu nuti Daarikteera Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkiidhaa bakka jiruttiif keessa finneeti Dajalee Guutamaadhaa achi nu keessa jira viidiyoolee dhuftu tana guutuu ijaan harka Daarikteera Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkiidhaa achirraa wajjin dalagaadhaa turree jechuu barbaadeeti garee san keessa jira. Fayyate, okay, Afrikaadhaaf carraa kanneetiin gara waan hin barbaade kanatti akka dabara namni hedduun kan eeguu waan jiruuf anillee waan kana barbaaduuf wanni hangachaa jiru kun xumura takka goolabbii takka ammoo furmaanni waan kana akkamitti dhufa qaamota sana akkamitti eeruusaa arganna ka jedhudha. Afrikaa waan dabaltoo qabaatte haasaan gammaa sun kanarratti waan nu dabali achuu taalla gara qabxii nangaasee kanatti. Folcha hundi keessanuu akkam jirtu fayyaa keessanii baga waan nagaa waan nu barsiise baguma immoo sadarkaa kana geette jedha. Sirriidha du'a obsaa irraa kaasaa obsaan akkuma dura jedhee wanti waldaa ittisa godaansa seeraan alaa waa hedduu gabaabsee jira akkuma reef ifi anarraa eegaleeti jechuudha. Calqaba akkuma hundi keessanuu hamarrallee ni beeka turreetti akka itti ani as dhufee obboleewwan lamatu as barachaa ture asallaa barachaa turanii. Kana dura mootu namni amma sultaan gannaa inni jedhamu kuni achi dura obboleettiiti kan xiqqooti fuudhee dirqamumaan wanni godhamu hin jiru ilmoo irraa qaba ture. Ilmoon tunillee akkanumatti irraa argatee ilmoo qaba ture akkasumas sodaachisee roorrisee isii amata 7 wajji ture. Achirraa isiin akka hin taaneen harkaa baatee iqaamaa inni wanta jedhu sanillee gubdeetiniin hojii bakka biraa deemtee jalaa dhokatte. Jidduma kana ilmi isaa kuni galee ilmi isaa nu bira haadhatiyya bira jira asna bira tureetuma haadha isaa bira haadhatiyya bira jira. Ilmi isaa nu bira guddate jechuun soddaadha ree erga walitti dabalamee ilmoon namarraa baate soddatti lakkaa'ama. Achirraa kan ka'e gurbaan kuni jaluma deemee intalli tun dinnaan dhaadachaa tureetiniin erga waliin taane wanni godhamu hin jiru durallee nu walitti isin hin daballe kan jedhuun yoo ka ofirraa deebifnu ta'u obboleessa kiyya obboleettii tiyya xinnoo isii gadiitii fi mucattii obboleessa kiyya haayiskuulii keessaa anatu isin oofa jedhe Sumaaleen gahe achi dura obboleettiin tiyya takka deemteetiniin argiisaa jirti isillee bilbiluma barbaaddatee tumaan jarumarraan argatee isillee obboleewwan tiyya lamaa fi mucattii obboleessa kiyya fuudhee bahara gubbaan gahe mallaqa nu gaafate jechuudha. Mallaqa nu gaafannaan silaa isan nu gaafatee nutti hin fakkaanne karaa nam dhibeen nutti dhufe 200,000 hin buufne fi ijoolleen achi yaa'an. Qabsoon waldaa ittisa godaansa seeraan alaa godhe hedduu asirra wanni ibsuuf wanni hin godhin illee wanni mootu amma asirra deemee dallaalli miidiyaa gubbaa odeessan kana odoon taane ka gochaan raawwateetiniin addunyaan beektu jechuudha. Erga achi ba'ee booda ammallee mallaqa nu gaafate mallaqa nu gaafannaan mallaqa ammallee daballeeti huduudarra jira jennaan 200,000 galchine kanallee hin ta'u jedheetiniin yoo natti hin deebine kan jedhu taate ijoollee fuudhee of bira naqa jechuudha. Ijoollee sadiin of bira naqee erginee hiriyoota itti ergineen hin dadhabnee karaa jedhee sumurma fudhatanii peestaala mika kikaasni kana kan taate
ijoolleen teessuudha irra meetira dhibbu Obsa Afrikaa jeequ jira na fakkaate networkin. Maayikii cufii banaddo Afrikaan dhagamtu. Enciccitaa. Maayikii cufii banaddo. Amma tolee jira ta'uu fe'ee tolee jira amma. Ayyee. Tolee. Tolee jira ta'uuf. Ni baafni. Isa sossooy. Yaa. Ummaati hatiya waan beekne mooti yookaan maqaan kiyyas Jamaal asuma keessa Jamaal Abdul Jabbar jedhama. Yoo inni kan dhaga'u taate ilmaan tee mormachi ne dhageessame. Itti fufi dhageenya. Ilmaan tee tana yoo Jamaal ka dhaga'u taate in qaqqallee morma isii si ergina kan jedhu naadhati